Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya duusaatii kanaa isinitti himna duusaatii kanaa kan isinitti himu Mallasa Dirribsaati. Addi bilisummaa Oromoo dhiibbaan siyaasaa ammaatanii amma biyyattii keessatti godhamaa jiru filannoo dhufu akka yaaddeessu beeksise. Addichi namoonni hedduun Oromiyaa keessa jumlaan hidhamaa jiraachuu maqaa hidhamtoota eeruun ibsa baasanii himee jira. Abaawwan jecha namoota nagaa yuunivarsiitiiwwan irraa ari'amuu barattoota bulchiinsa komaandii poostii fi ugguramuu miidiyaalee balaaleffatee jira. Kanaafis addichi mootummaa komate. Dhaabni biyya bulchaa jiru dhiibbaa jabaa geessaa akka jiru himee jira. Sochii keenya mootummaan danqaa jira jedhani bakka bu'aan koongireesii federaalawaa Oromoo godina Wallagga Bahaa. Bakka bu'aan kaafaa godinicha Obbo Fiqaaduu Ayyaana OMN fi yaada bilbilaan kennaniin dhiibbaa cimaa jala jirra jedhanii jiru. Haala amma irra jirru filannoo qophaa'aa jirra. Yeroo filannoo qophaa'aa jirru kana keessatti qaamni mootummaa miseensota keenya aanaarra jiranii fi koree aanaarra jiran hundaa walitti qabanii hidhaa jiru. Fakkeenyaaf koreen keenya aanaa Haroon immoo Moosaa Shifarraa yeroo tokko hidhamanii sanqallee deebi'anii ammas deebi'anii hidhamanii jiru. Akkasuma dargaggoon tokko as magaala keenyaatti koree keenya kan ta'e Hayilee Salamoon kan jedhamu hidhamee hidhaarrayyuu darbee immoo baay'ee miidhamee opereeshinii ta'ee immoo hidhaa jira opereeshinii baate. Marrifaan isaa irra hojjetanii humni nageenyaa baay'ee miidhameera. Aanaa tokko deemnu galma nu dhorkuu, uummata doorsisuu, uummata garatti mariisisuu qabnu qophee filannoof goonu waa tokko tarkaanfachuu hin dandeenye. Kanaaf kana iyyachuuf dirqamne. Haasaa godinaa ittimneerraa garuu furmaanni nuu ta'e hin jiru. Fakkeenyaaf aanaan nuu kumbaa yeroo darbe walgahii deemnee uummata doorsisanii ari'anii galma nu dhorkanii hammarraatti furmaanni hin jiru. Namoonni godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee masaraa kumsaa Moradaatti hidhamanii jiranii murtii malee dararaa keessa jiru jedhani maatiin isaanii. Maatiin hidhamtoota OMN fi yaada isaanii kennanii namoonni kunneen hanga ammaa mana murtii totoo hin dhiyaatin jiru jedhanii Tagaanyee Daaqaa gabaasa bilbilaa qaba. Hidha akka lixa Oromiyaatti jiru yeroo ammaa kanallee akkuma itti dhufetti jira dhimma kana dura yeroo adda addaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Keessattuu maatiin hidhamtoota magaalaa Naqamtee keessa jiran ganama sa'a lama walakkaa yennaan bakka hojii deemu gara waajjira OMN damee lixa Oromiyaa daa'imman qodaa adda addaa qabatanii dhufanii jiru. Isaanis kan jedhanii abbootii warraan keenya maatiin keenya hidhamanii baatii 3 isaa ol lakkoofsanii jiru. Isaanis kan jiran kumsaadha jarree kana hojii arguullee rakkachaa turre amma garuu hunda caalaa kan rakkoon itti ta'e haalli jireenyaa ittiin lafa isaanii hidhamanii jiranitti ittiin gargaaru waan humna keenya ol ta'ee fi sanbata guddaa darbeerraa kaasnee nyaata dhiyeessuu dhaabnee irraa waan geessinu waan namnee fi mootummaan jarreenidha kana ergii maatii irraa fi adda ba'anii to'atamanii jiru ta'eeti gara mana amala sirreessaatti deebistee yoo seeraan itti gaafatamu ta'e itti gaafatamanii akka isaan nyaata dhiyeessuu fi qabanii nyaata waan dhiyeessuu dhabnee fi sanbata darbeerraa kaasnee nyaata dhiyeessuu dhaabnee jirra. Kanaaf mootummaan dhimma kana tattawaan baree jarreen kana yakka godhaniif yooliin seeratti dhiyeessee itti gaafatamuu qabu. Kananis yoo ta'e bilisaan baa'uu qabu. Wantoota baay'eetu badaa jiraanus amma gara mana kiraayii keessa warri jirru ijoollee mana barumsaa dhiisisuu irra gahaa jirra waan ittiin maatii ofii keenya illee jiraan dhabnee rakkoo ulfaataa keessa jirraadha kan isaan jedhanii. Dhimma kanarratti qaama dhimma paartii akka magaalaa Naqamteetti jirullee komaandii poostii godinaallee gaafachuuf yaallee turree isaanillee deebisuu gaafa isaan kana gaafannu jarreen kun deebisaan nu laatanii maqaa namoota kana adda baasaa fidaadhanii jennaan kumsaa Morodaa keessa duwwaa namoota 44 maqaa isaanii liisti goonee barreessinee geessinee gaafannee nurkaa fuudhan malee deebiin ilaallee dhimmi isaanii ganaa qoratamaa jira nuun jedhu guyyaa biraa immoo namoota akkasii ni jedhu. Mootummaan waan kana ganaa qoranna quban qabnu jedha. Kanaaf qaamni namoota kana hidhe adda baasee abaluudhaatti gaafatamummaa isaa fudhatee waan hin jirreef mootummaan dhimma kana irratti xiyyeeffachuudhaan wantoota baay'ee badaa jiran kanaa qeedhiifnee maatiin adda adda faca'aa jira. Waan itti maatii warra mana jiran hin qallabnu namnee hidhamtoota waan geessinu dhabnee waan jirruufi mootummaan atattamaan furmaata waa dhimma kanaaf kaa'uu qaba. Jarreen kun maaliif akka hidhaman hin beekanii
Kanaaf dhimmi hidhamaniif kan yakka godhan yoo ta'e kallattiidhaan seeratti dhiyaatanii itti gaafatamuu qabu. Kana miti yoo ta'e bahuu qabu. Rakkoo ulfaataa keessa gallee jirraa kanaaf addunyaan illee dhimma kana nu dirmachuu qabaa kan jedhudha. Ganama gara waajjira OMN dhufanii yaada isaan nuu kennanii yaada isaanii kanallee kallattiidhaan akka isaan qilleensarra nooshineef rakkoo neetwoorkii waa wal qabatee jiruu fi gara dudduubaatti kan isin qaqqabsiisu ta'a jechuudha. Godina Harargee lixa aanaa Odaa Bultumii fi magaalaa Baddeessaatti namoonni nagaa hedduun hidhamuu jiraattonni himanii. Waajjirri bulchiinsaa fi nageenya aanaa Odaa Bultumee gama isaatiin namni yakka malee aanicha keessatti hidhamee hin jiru jedhe. Odii Musaa gabaasa dabalataa qaba. Godina Harargee lixa aanaa Odaa Bultumii fi magaalaa Baddeessaa keessatti namoonni hedduun hidhamanii akka jiraniif dhiibbaan cimaan qaama mootummaatiin isaan irra gahaa akka jiru jiraattonni aanaa Odaa Bultumii fi bulchiinsa magaalaa Baddeessaa komachaati jiru. Mana qiyyaa semu madaliyaani halkan irraa sa'a sagalitti halkan alada dhufanii rasaasa qabda rasaasa sambaasi janiini halkan irraa sa'a sagalitti fuudhanii deemanii wataaddarri Baddeessaa kanaa guuturraa guututti tokko namne kanaa ajajen beeku nuti immoo gabareeni dalagannaa ati geeddara Oromootii miti baa'oodhaa janiini halkan irraa sa'a sagalitti dhufanii fuudhanii kutanii anillee jalan deemna hin deeminii deebi jalaanaan janii halkan irraa sa'a sagalitti fuudhanii deemanii ilaarraa hidhameetidhaa keesseera gocha tokkoon alatti. Haalli qabatamaan amma jiru haala duraan turerraa ammaan tanaa kun hammaachaa deemu jira. Fakkeenyaaf aanaa Odaa Bultumee fi magaalaa Baddeessaa keessatti wanni ta'aa jiru waan mana hidhaa Qilintoo cufame san keessatti hin ta'initu magaalaa Baddeessaa keessa jira. Ilmi namaa eega mana hidhatti hidhamee booda sootaliidhaan waan miidiirraa arguu jiru kanaa fi waan mana hidhaa keessatti qabatamaan jiru sootaliidhaan mana hidhaa keessatti hidhamee taa'uun kun dhala ilma namarraa hin eeggamu seera uumamaa rabbiinuu kanneef sarbamu jira ilmi namaa jechuudha asitti. Namoonni qaama mootummaatiin to'annoo seeraa jala oolfamanis murtii tokko malee mana hidhaa keessa taa'aa akka jiran jiraattonni naannichaa ni dubbatu. Dargaggoota hedduutu hidhame manguddoo fi dargaggoo jidduu karaa kanaa fi karaa burqaa kana hedduu guuraa hidhaatuma jiran baadiyyaa aanaa Odaa Bultumee keessaa jechuudha. Immoo ashagamaniituma waajjira poolisii keessa ta'an malee nam tokkollee hin qaban murtii itti kennan hin jiru. Haga ammaa jechuudha ganama kanallee dheenee ilaallee ture wanni murtii itti kenname hin jiru. Ragaanis dadhabame abbootii seerattiinis maaliif giddiin irra murteessoo ooltanii jaamee waan abbootii seeraa doorsuu hundaatu acha keessatti godhamee ture. Garuu isaaniifis hin milkooyne achuma keessa jirti jechuudha dargaggoon sun agarra. Komii jiraattootaa kana qabachuudhaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin gama waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Odaa Bultumitti imalus itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Odaa Bultum kan ta'an Obbo Biliisaa Boriyoo Wadaay waajjira argachuu hin dandeenye. Bilbila harka isaanii irratti bilbillus Obbo Biliisaan aanichatti namoonni nagaa hidhaman akka hin jirre dubbatu. Olaantummaa seeraa cabsanii biiraalee misooma bishaan dhugaatii kan waa'ee bosona mancaasuutiin hidhaman kanaan ala hin jiru. Tarii mana hidhaa biraa yoo taate hin beeknu kan mana hidhaa biraa qabnu immoo poolisaafuma kanaan ala waan fedhante dabaluu danda'anii. Ammoo yakka dhuunfaatiin himatamanii siyaasaa jalatti daatanii siyaasadhaan maqaa wal balleessuun hin jiru waan ta'eef jecha kana nu hubachuu qabdan akkasii. Gabaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qophaa'eef Udii Musaatii Harargee lixaa irraa himu. Dhimma nageenyaa fi komiidhaan naannoo Oromiyaa irratti Komishinarri Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa amma dura bilbilaan akka yaadanuuf kennanii nutti himanii wal beellamne irra deddeebinee bilbiluufis bilbilaan kaasan har'a bilbileef jennaan bilbila harka isaanii nuuf kaasanii dhimma nageenya naannicha irratti akka dubbifnu itti himne. Hello. Nagaa jirtu Baraarsa. Nagaa. Mallasaa nan jedhani Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irraan bilbilaa jira. Dhimmoota tokko irratti yaada nuuf kennitu yeroo darbeessin hin jennee turree tonuun kennaaf. Dhimmoota tokko irratti yaada nuuf kennitu jennee isin bilbilee turreeyyuu bilbila nuuf hin kaafne. Ajira communication gaafadhu ka bilbilaan communication kan gaafatamu yoo qaaman dhufte kan ana gaafattu communication gaafattu information dhaaf. Biiroo keessa yoo dhufne nuuf kennuu dandeessu?
communicationii gaafadhu communicationii qabna TRI qabna. Dhimmichatu waa'ee nageenyaati. Dhimma nageenyaa. Waa'ee nageenyaa ta'e immoo qaaman kootu. Sa'aatii meeqatti dhufuu dandeenya biiroo? Obbo Araarsanii sa'aatiitti waajjira isaaniitti wal arginu beellama qabanna jenne otoo gaafataa jiru bilbila nurratti cufanii irra deddeebineetti bilbilus bilbilan kaasan. Namoota naatoo uummataa qabanii fi filanneen otoo hin taane aangawoota qondaalota olaanoo fi amanamoo ta'aniin qofaa buluun nurra dhaabbachuu qabaa jiru jiraattonni aanaa gada basaasa sirna federaalawaa dhugaa hojiirra yoo oole qofa uummanni nama ofii filateen bulaa jedhu Abdii Sufaatu dubbise. Amma kan godhaa jiran ufuma isaaniiti nama isaan ajajamuu danda'u kaayyoo biyya osoo hin ta'in kaayyoo isaanii kaayyoo dhaabasanii bakkaan gahuu danda'u kaayaa jiran jechuudha. Kuni achi qofaayyuu miti ganda aanaa kennaatittu gadduma dibbu'eetu akkuma aanaatitti nama ofii fedhan fedha ofiitiin muuduu malee nama nu muunne takkaan bulchanii beekan. Akka fakkeenyaaf namni tokko mana tokko keessa taa'ee TV yeroo ilaalu namni tokko riimootii qabatee aangoo isaatiin chaanaalii barbaade jijjiira. Mana keessa kam laaluu barbaadan jedhee gaafii nama gaafatuu dhiisee ka barbaadu jijjiiraa laala. Mootummaa yeroo ammaa federaala taa'ee waan akkasii raawwataara. Sadarkaa godinaa irratti Oromiyaa irraa ergama bulchaan godina aanaa irratti immoo godina irraa ergama gandatti illee bakka tokkotti ka ofii barbaadan filan jechuudha. Akka nama tokkotti ani walumaa galatti haalli bulchiinsi Itoophiyaan itti bultu kun akka yoo jedhee fudhadhe sirna mililikee garaagarummaan qabu jedhee fudha. Yeroo ammaa wanti achi gad diriiru kun istiraateejii yeroo ammaa uummata ittiin burjaajessuudhaaf qophaa'e. Walumaa gala fedha uummataa faana adeemu osoo hin taane fedha ofii faana adeeman. Fedha uummataa jechuun rakkoon uummanni kun qabu maalidha isa jedhuun osoo hin taane wanti ana fayyadamuu qabu wanti ana naannoo kanarra godhuu qabu maalidha isa jedhuun deemamaadha malee. Kun immoo biyya kana ni kuffisa jedhee yaadan akka yaada kiyyaatitti. Kun biyya kana ni kuffisa jedhee yaada. Kanaafuu federaalizimiin dhugaa kan daftara irra jiru sun hojii irra ooluu qaba. Sagaleen uummataa dhagahamuu qaba. Mootummaan kun yaan namni jiru Haile Sillaaseedhaan wanta akka garaagarummaa kan qabne fakkaatee mul'ataara. Haile Sillaaseedhaan haalli bulchiinsi inni keessa jiru ka duraanii ka jiru sunii fi ka amma inni itti jiru kun Haile Sillaaseen tokko godhee mul'ataara. Durata koree hundeeffama mana lubummaa Oromiyaa Luba Balaayee Makonninii fi simannaan taasifame. Luba Balaayee Makonninii biyya Ameerikaatti hordoftoota amantaa Ortodoksii fi kutaalee hawaasaa garaagaraa waliin mari'ataa turani. Luba Balaayee Makonninii buufata xiyyaara idil addunyaa Boolee Wayitagaan miseensonni waldaa duukaa bu'oota faarfattoonni dureewwan amantii fi hordoftoonni amantaa Ortodoksii simatanii jiru. Abdulsalaam Hasantu gabaase. Egaan daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti daawwatanii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hafan waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.